isa qotti jira kee. shanaffaa shanaffaa galaa ilmi saddeetaffaa galaa tokko ammoo 10ffaa galaa kun ammoo 13ffaa gala faamiliidha fooqiin ton amma balbalatee ta'an asiidha yantaan osoo ani hin dubbatin isaantu gubbaarraa eenyu ati kabarrii dha'u jedhanii gaafatan. Family tu jeta tabi gora kata tabi kun mai sen debre bismi. Namni osoo natti bilbilin abbaa kiyyoo ta'e balbalate. Ajara kanya tabi ni sen debre ko. Namni osoo natti kabarrii dha'u jennaan kan abbaa fedhe jala. Era rames. Intarni gak Qiyam khati. Jara kanya lo interku khiyana ka kabjira khati. Umma takhiya dura tabi gora ega sambota kopilin ki gora tabin ki yo jiranne tiktakin gaddu ade ma jara kanya kas tesani wallalum buan kabu tab gora fata fi raja. Tab kan wan guddo tafratani taysa. Ana kaya bo. Abu goldi banan katire sani narakesa. Umma tabi gora hundi kesa wal fana sirriti tab gora. Wi goldi kan gadileti gote ati kesa. Ngone kana ما دليت شو اسمه أكمل فايدة مرتاح yeroo inni dhume yeroo أنا ما فاتورة كم فلي أنا فاتورة ما حد ما لقط قافة تقود بيك كي يجي الراجع تزيل جي الراجع مثلا يقول تقود فاتورة خليس فاتورة لبس هذه كم فلي نرى لابتي ينا يو فاتورة كم فلي تاكسي أسير قديت إن باجاج نتة فاتورة كم فلي كأي لبس هذه في جاتمي شنرا دفجرا فاتورا كم فليك يوم جانا كان قبايه سي غوتميرا كلا قباي ندي دينا وجچو indegana debi me debi gafa dumani rakko ni sa de gize mu jam bajaji indegana debi datan kan ke dume jirana anjede indifne sifin bilbilate la kulla indifne process rajiran lale ana ma mal goran wi goldi ke sabay ana bar wi goldi na balle se bar ma mo ko ma kin guyata ka galfanne جي الراجعت وقافني قمت بوتتي ما كنا أنا ملالي لا ما مدتين سي من قافت كيسابوس بريسي قافت اتقوتت شوفس بريدت شوفس بريسي قافت أما كليسا دقينا تشتري كلي ما نقول بيتا دران إضافية جانيتي كرويترا سنقول مي ميجا بايت ربطة كوكو فسيدا ميجا بايت ربطة أكو مواي فاي فايدم تقول سندو بمال لدي بتقول أنغا بوجان سنغو أنا ما بوجا خرجا مالي بوتون دندو amma kale saron naku megabyte dibata karra dibba afuritti ol guddifne jira dibba frankana dibba sadi fi meqan soddomin gutan megabyte dibba ko amana kana keessatti ko ba kiyya fayyadama bar megabyte buli ko dan caala na hojjechu dide bar megabyte dibba mana kana keessatti ko ba kiyya amma ol guddisane jiran kaleessa megabyte dibba sun gara megabyte dibba afuritti ol guddisan kan ke guddisan ka ani inarra cancel ko daje yero sadi afuritti debe ba office tibba torba fi shantama kafaltan anjan okay san ma mun barbadu narra cancel ko daje hanga guyan sango cancel ko runden denyu anjan guya san eggachuraf idafiya san gutaddu male ne ta fayyada ma kaminta daken gutad usman gutad dor guyan kunge nyan kale seron dako barbadu jetin dako ke mal anjani si ol dabale jira kan megabyte dibba duran tawsul dibba foresti ol guddate jira roytarri kemmo kuno gujja la dome guyya didami fi guyya kula jasan si galak fama megabyte kun zakka barbadda si dalaga hanga kun dumu san qabamet ba sita san indala gunanja
Megabaatiin dhibbaa furdaa kaleen guute. Hooma akka dhumuu ta'u hin beeku. Kaleen guute. Kafna godhe asumarraa daataan barani waan kiraa manaati kan balu daatatti fixuu jira barani erga biyya kana dhufe wallaahi. Wii saniitu maal jettanii gooldii saniitu nu rabbashee yeroo ammaan tana gaarra naa guutanii miti duraan megabaatii dhibba inni dhumee yeroo lama. Kophaa kiyya megabaatii dhibbaa bara anuma laal. Gaafa dheengadda gaafa meeqaa guute gaafa ama tokko gannaa lakkifame. Tokkotti gannaa lakkifamuu yoom dhumate adda dhumate. Addi guyyaan meeqa tokko gannaa lakkifame addi guyyaan kudhan. Guyyaa kudhan qofa fayyadame. Guyyaa kudhan qofa fayyadame amma hadharraa qabee amma gaafa kudha jihaallee deebi'ee guuta. 22 illee hin guuta. 27 illee hin guuta. Akkasuma ta'e osuma 550 guutuu ji'atti meeqa guutaa jira jechuudha sabeeka. Gaafa faaturaan dhufe faaturaa walitti qabeetiin hangara birrii 2000 kanfaluu jira jechuudha. Kiraa manaatiin walqixa kanfalaa jira waayifaayi jechuudha. Akkas gooldi sanii akkas nu godhe amma isa guutumaa guututti keessaa ba'uuf birrii 750 kafaltee sirraa cufanii. Hilliin godhaan 750 sanuu kanfalee osoo keessaa na darbanii bara nama kiyya wanna tun yaalaa dhumate malee kiyya amma ji'ata kan naafee fudhachuudha. Guyyaan san hanga ta'utti irraan baasan guyyaan silaa rootarri isitti buusan yoo gee malees hanga san yoo jidduu tana dhume ati idaafiyyaa san guuttattu malees irraan baasan. Idaafiyyaa guuttaatu jira bara anan milaali maal ta'e beektaa rakkoon kiyya waraqata turraa dhumate kiyya ji'ata qaba ama waraqata san harkaan gaa jechuudhaaf. Osoo kuma kudhan kanfalee wii goldii keessaa darba malee keessan taa'u abadan. Hai, masyakkan irra dhaabbattee beelani guyyaa irra waan kiraa amma meegabaatii kiyya guddisanii jiran ni ilaala. Ji'a tokkochaa kanatti ilaalee meegabaatiin kun dhumee yoo meegabaatii dabaluu hin dandeenyu naan jedhanii bara nama dabaluu hin dandeenyu. Hanga guyyaa san ga'u siin dabaluu naan jedhanii turan. Kaleessa immoo kunoo risiitii waan isitti hin arguu danda'a miseejisan. Meegabaatii 400 naa jedha. Kan duraan dhibba malee ni dhannaan jaansan. Sunuu hanga karooyitaraaf qabellamaa san ga'uuti beekan. Malee san dura karooyitara hanga geenyetti meegabaayituma san hidhatta malee idaafii san hidhatta malee hin dandeessu. Guyyaan karooyitaraa si gabbu guyyaan ati baallamatti qabdu san guuge ifiif daarikti si gadhiisa. Achumarraa osoo ati mana jirtuutu. Amma immoo meegabaayitii 400 naa dabale waan godhan beeku 400 kana. Dhibbaafur si dabaluun dhugaadhaan amma dheengadda 400 si dabaleera naan jedhanii waan takka waan naa dabaleen qaba. Risaalaa isaanii egaa kaleessa guutanii ilaala. Kaleessa guutee miti. Risaalaan akkuma kan meegabaayitii 100 duraan yeroo si guutan irra jirtu sani 400 irra jirti. Gatiin isan akkasuma ol caalti. Amma kana kaleen guutee kaleen sagalii miti hanganni itti dhumuun laala. San booda barbaadu keessaa hin utaalaa jechuun duraan keessaa bahuuf jala mureetiin ture. Waan keessaa bahuuf na baasus didan guyyaan kee hanga ga'us hin baafnu jaan. Guyyaan sila rooyitara dhaiteetti guuttattu san yoo ga'e keessaa bahuu dandeessa. Kafaltee baata mallee. Hai giddiidhaani simii giddiidhaan namitti na ababbaltee fiddana gurgurattee kaatee rabbiin hin sodaatu amma. Akkasuma nu gurguran bara. Akkasuma nu gurguran. Ani wiigoon tikkani. Waan birootiif illee hin jibbine intarneetii maaf jibbee. Wallahi auzu billahi. Naan kiyya duraan bareeda ture eeguma wiil gooldutti hidheen ji'atti yeroo afurfaa guutuu eegale. Duraan ji'atti. Ani osoo keessatti UN jala osoo deemeeti biyya kana qaataba yaa rabbi kadhu osoo UN jala deeme hanga wifi kan halkanii guyyaa jala deeme wallahi qata biyya kana ba. Karaa kun bunduqii karaa wannoo san argitee karaa maal jedhaniini bakka wifi asirraa oltana karaa wannoo san magdoonatti itti nyaatan san. Maali safarri sun taaksiin birrii 30 baajaajiin taaksiin birrii 30 nama geessiti maali inni karaa sakanatal maadii toldeem kamaadii maadii lammaffaa sakanatal maadii dabar sakanatal maadii jaaniin laa sakanatal maadii miti laal maadii meetro bakkuma neetarraa kutan san bira dabarteeti hoteellan jira maakdoonisii fi maali itti gurguramu tarree sanirra oolu maaxaan itti dhaabbatu sakanatal maadii jaaniin dirree sanfalaalka rabbiin sadin fidin UN godhadhe siin jedha harbaa dhaqee kamsaati deeba kamsaa dhaqee jimaata deeba jimaata dhaqee sanbati qaddee wifi kana tartiiba godhachuudha fanni siif danee jedhanii sheexan isaan afanni sun namichi ka haraaraan isaanii waliin qabsiifamne kana birri narraa fudhatee baafate
asitti dawwala harba amma dhufa sa'aatii sadii dhufa sa'a afurii dhufa sa'a shanii dhufa indegana lammaffaa asii buqqisee fuudhee dhaqeen hojjeteera deemii gali naan jedhan mana galiiti maaf hin hojjanne sirkii yeroo hojjetan jiru haada isaa mataa isaa mana dhiifteertaa mi deemii haada isaa kan mataa suuq gizee achi galeetti suuq ammallee naa hojjechuu dide ammallee indegana asiitti deebi'e guyyaa lammata baajaaji maanti oromootu na ifatte amma tan dambanyaa godhadhee bilbilee waamadhee wallahi rakkoo ati wii goldii firraa guutumaa guututti kaansal godhi wii goldii san firraa kaansal godhi birrii kamali firraa wii kaansal godhuudhaaf wii goldii kaansal godhu waraqanni kiyya ji'a takka naaf harkaan gaachuudha waraqata kan kooti dhumatee okay waraqata irra jiraatus jiraachuu baatus waraqata bulii diddama naaf waraqata kiyya harkaan gaachuudha akkasitti ammoo keessa bahunda amma maan naan jetti dheengada maan naan jetti waraqata namaatiin indegana waayifaayi haaraa galfadhu naan jetti naggada barisan naggada malee waan bartaati naggada maaliif guyyaa duraas ababbaltee akkuma siinaa itti sanitti yeroo keessa baatullee cinqaa meeqaan keessa baatu amma mucaan tokko kaleessa chuma wal agarree akkuma kana wii goldii san hidhatee maal ta'e beektaa waliin rakkachuu jira nar keessaa na baasaa jeen okkee 700 fi neenni isaatis dhumee jira guyyuma neenni isaa dhume san dhaqe 750 kafali sirraa cufnaa jetteen intaloota san okkee jeen maallaqa kishaan qabu mucaani deebi'eetiin fidadhee keessaa baha malee keessan taa'u jee jala mureetti waan ni taatu anammoo yeroo san keessaa bahuuf hin dhaqanillee maal naan jaan meegabaayitiin kee dabalee jira guyyaa sila dura meegabaayitiin dhibba qofa jibanii keessaa of darbi wallahi anas hin jedhe keessaa of darbi wallahi haa ga'u guyyaan 16 kun haa ga'u guyyaan 16 guuge keessaa of darbeen wii kiyya masmara kiyyan dalaga waan ta'eef wii isaanii masmara isaanii achi facaasee fi kiyya ka duraaniitti deeffadha wiin kiyya ka duraanii internaashinaal takkaa waggaa meeqatti fayyadamu jira yoo dafee na duraa dhume guyyaa 18 itti fayyadamu itti deebi'ee lama da'uun guute ji'atti yeroo lamaan guute jechuudha amma bar ji'atti yeroo 4-5 guutu jira egaa waan kana keessa ani ati hoo faamilii waliin fayyadamtaa miti an kophaa lubbuuti takka fayyadama bar namni tokko kanaa waliin hin fayyadamu kanuma namni waliin fayyadamee dhiisee taayiminguma isaa qabame sanit dhumaon ummata taaptaabiin gootaniis nama meeqa na bira jirtanii gaas taaptaap godhafa iskiriineeruma sasseetti akkanatti itti bu'ame والله إثيوبيا هنجت إنترنت ربي يتكون ربي قال إثيوبيا بربريكم تكايو قلت تجيء تكو قوتو ما فاميلي كان كيهون داهيته جيء تكو قوتو لا دمتا واي فاي لا بوي ما ليه جل لا واي فاي ما ليه جل والله زنا يتدفع دم تجيء تكو قوتو كذا كمان ليه اللي تقدر درب كاس اللي تقبل والله قصد نيتور كمان بيجازي أو جت ما ليه والله زنا ليه وصلت فاي دم بيجا بي والله إثيوبيا أنا تركي نجيت سنوي دليدي ما بارم تونا نمنا كنا قد يا كيسا موجا baadiyyaa malee walaa manni torkima ijoolleen oma barumsaa akka duraanii sanii miti bare wannoorra barataa laaptooppii irra barataa mana ta'anii barataa jiranii bar akka duraanii san barsiisonni waliin iyyuu nafte biyyitii kennate teekinooloojii jiin fagaata ergaa bichuun dhufe bichuu kennaa borre kennaif waddira dheedhere baa waliin teekinooloojii baay'ee dabalee wallaa rooballee isinii roobsee jira akka dubaay bishaan roobbannettee lafa biyya waliin goone qabu bar rooba kana dirasi rabbiin gaafatee rabbiin yaa bichuu kiyyati na gaafattee didaadhee rabbi yaa bichuu kenna bar waan hin finne hin qabu inni obboleessa haadhatti yaati obboleessa maazariiti yaati yaa bichi eessuma keeti eessuma kooti kanala Isbii kiyya taaptaabiin maa isinitti ulfaate qo'a isin taaptaabiin kun hin beekne moo maaliif isinitti ulfaate naa galuu jira? Nageessoo Ibraahim eessaa dhuftee komentii barreessite obboleessaa karaa kamana birooti barreessaa jirtu achiisuudha cufanii yennaan haadha faata jedha dhuftee asitti barreessite. Ani taaptaabiin tiyee nama 90 jiranii maaf ol guddachuu dhabde jedha. Hoolaa akkanaa kana na jala jira kun hoolaan maala dhaba amma dhadhabe. Udduu biroo shaxaa keessatti haa godhanii bariisaa ganama kanaatiin ayyaana si koomandooti. Kolkolo udduu kee keessa yoo awwaalanoo bakka itti awwaalan qabaan kolkolo. Dabarsa achi maal itti godha kana ligidaa yaa'an. Hojii baaseef achumatti hojii baaseef.
Oso ana rafa ana sirbaru na lala rafe. Ol ka'ee komentii barreessa. Nama hudduu kiyya keessa maal godhan keessatti awwaala. Ligidaaya ka keetiiti. Hudduun kiyya boolla banaa seete ka waa hunditti awwaalama zubaalaan hundi. Mucaan tokko yaa rabbi keessa arge gilaafii irraa fudhadha. Mucaan tokko wallaahi gilaafii arga hedduu fudhate mana kiyya. Ama eessa arge gilaafii irraa fudhadha foolollee irraan qabu sheeritti godhu. Amma Arafaatee viidiyoo kiyya maaf naan dalagin qoy viidiyoon akkaawuntiin tiyyalle warningi jala. Habibi birrii kuma kudhanii as kenni wallaa kana booda nama takka viidiyoo takka inni lagu beeksisa takka moo nama takka viidiyoo takka inni lagu namni tokko haadha faata viidiyoo kana dalageetu dubbatina. Birrii kuma kudhanii silaa qabaate gaata biyya kana ayyuu deeme. Wallaa yoo diqqaate waan kiraa manaa isinii kan narraa kafaluu qabdan wallaa waan kiraa manaa diqqaate biyaansi waan kiraa manaa. Hai. Ana sira lallabaa fi maan nagalcha inshallah. Ati amma viidiyoo naaf dalayte moo nan dalayte? Habibi dhagaye. Wayni na eetti bara habibti ruhii wallahi. Winni qabdi. Laa ilaaha illallah. Viidiyoo kuban qabu beeku. Shakkar thank you. Mee maal wasii ta'ani mee si'ii tanaa maal ta'ani si'ii matanaa mee maal lama ta'an jedha. Dubartoota sadiin qaba asirraa akka lubbuutti na jaalatti. Sumayyaa, Naafi, Miyaa. Mee maaluma ta'aaf jira tana? Dhiiroo nama meeqa qaba? Wallaahi. Injiinar thank you. Mee hundi keessa yaa faamilii tiyya. Injiinarri isa wallaahi mana kiyya jala haa dhufu asii bilookiidhaan baasa. Injiinarri isaa deemete kabiraati kun. Reeffiin sun haa dhuftu mana kiyya asii yoo bilookiidhaan hin baasinii keerii duute san. Maaliif adiin maaltu ta'e? Wallaahi haa dhufuma eegaa jira sila akkana nuuf achi godhee illee numa bilookaa haa dhufu eegee isumaan laal isuma jala kana taa'ee koomentii barreessoo kaa abaaboo ol darbu asii bilookiimaan girgiddaan dhaya jedhee eegaa jira akkanatti. Rabbii kakadhe. Koyaati bilookiin kana mana qilintoo godhatte moo akkami sila qilintoo babbichuun gaafa kanatti nama guurusan goote? Yaa habiibii wallaahi ati barna anamma osoo namni dura na bilookee na dhukkuba. Abbama fedha ta'e ofii dakee bilookee tana wallaahi hirriba rafuu osoo argitanii rabbi kakadhe barraa haa tana laal haa jedhee alhamdulillah jedhe rabbi kakadhe. Abbichuma godhe gaafa kaane gaafa asii jawaarfaan girgirreetti uumanii Bakkalaan fan Hamza Boronaa faole. Jarri kun asii uummata girgirri narra dhaabaa jeefirraa qilintoo tol guuree hirriba nagaa haaraaf. Almaaz wuci kabeete wuci kabeete almaaz wuci chista. Mono eegalta laa. Qaxxaamu diddee qadeessa baatani. Bara yurii niitoorkiin keessirra hin jiru uummata kiyya faamilii tiyya lilii tokko naa kanna niitoorkii tiyya rikkii hin jirre tasiitii annaan galu. Waayifaayin tunillee dullattiin as teettee wilwil jetti. Lilii tokko naa guutaa gaas. Taaptaabis nama jahatu taaptaab naa godhe galatooma namni kaan waan ta'u jiru hin beeku. Adawwiin attaatanis beekichi. Taammaa asuudhaadha. Oh, Umar, thank you. Galatooma wala hundi keessanuu thank you. Kabajamaa ulfaadha kabaja isinii malee. Urjiin beekte jila. Osoo hundi keessan taaptaabii naa gootanii namni 36 vaalaarii mana kiyyaallee ol dabalaa deema jira kee. Maaluma isinii balleessi mee yeroo takka akka nama tapha baalamaa taphatu taap naa godha. Isii moo osoo hin taane baalee mana kiyyaa kanaa ol deebi'uu barbaadan. Kunoo boonte haftee yaa jira kee. Subhaanallah. Amma Ingilizii farra saangaysii rafte kan. Qaate ammas nuti. Ilaalala. Osoo taaftaabii namni jiru kun hundinuu godhe kun amma nama meeqaati jenna. Jara keenya mee wal faana yeroo hundi tokko akkasuma godhala tokko lama sadii afur pointii bakka tana hanga deemnu laala hanguma achirraan deemnu lakkoofsi kun ol deemu vaaliyuun manaa ol deemaa deemu. Please Oromootii yoo afaan kiyya dhageessan guyyaa 18 kana kan hin tapha qabus hundi keessan kooppiliinkii fi taaftaabii naa godha. Vaaliyuun kiyya bu'aadha namni naquba qabu hin jiru kumaarketan kana hangi as jirtan hundi keessanuu galatooma ulfaadha kooppiliinkii fi taaftaab naa godha.
kabajaaf jaalalaan kan isin gaafadhu sanuma. Yoo godhuu hin dandeenye sumaa isin dirquu hin danda'u ulfaadha. Yoo dandeessanii isin mijjate immoo taaptaabiin kun vaaliyuu manaa naa ol kaasa waan ta'eef haga dandeessan. Guuza naa oola. Guuza beeytanii isin. Ani lolammaan kiyya yoom akkaawuntii kiyyan akkaawuntii ofii na kenna qofa. Lolaan kiyya. Kami lolaan kee hoo? Lolammaan kiyya yoom akkaawuntii ofii na kenne akkaawuntii isaatiin liivii seenaa nama. Kana kunoo dubbiin. Har. My family akkuma isiniin jee koppilinkii yeroo 5 10 20 godhuu dandeessan. Muyyuu hooloo godhaanii biroo shadhaa. Gaafa meeqaati sila geemiin kee biroo? 18. Gaafa 18. Hayi. Geemiin kee gaafa 18tiiti. Yaa. Leesh akkas gootani nama saniin. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Tigirichi didee jechuudha. Tigirichi waliin qabanne sun. Feenu thank you. Maal godhe beekta? Guyyaa waliin. Borumaaf hin goone yoo godhante. Akkam na godhe? Tigirichi maal na godhe beekta? Bakka duraanii sunirraa 25tti waliin qabanne suni dhiisee jechuudha. Juun 29 godhe ammallee ani ji'a 3 moo kanaan deemu jiraan. Ji'a 3 kanaan deemu jiru Juun 29 godhe. Gaafa sanitti ammallee namni 25 na quba qabaan ta'eefi guyyaan san ammallee nama biraatiin waliin dhufa. Ammallee guyyaa san geessuudhaafis namni asin na qophaa'e waan ta'eef guyyaan kun yeroo dheertuudhaan waan kana qabee jira miti. Dhimmaan qabadheef waan hin beekuuf guyyaan achinarraa fagaate as butuuf guyyuma kana keessa ammallee 25 kanarraa illee ol buti guyyaa nu ta'utti goriin jee. 29 naan jee okkee jeen 29 ka ji'a kanaatiin se roobillee haa ta'u jee guyyaan sila roobi ture. Achirraa fuudhee na jalaa jijjiira. Boodarra tabarraa akka nama tabarraa hin qabne tokko ni garree akkama ammaan dura teessan namtitti akkas na goote akkas ta'e taphni. Bakka guyyaadha na jala gee namni ittiin himadhe kun 25 quba qaba maaliin godha. Akkasitti nu saamsaadhaan nama Somaalee qabee turraa warroota jajjabaa san qabdaa jennaan saahibticha walaal tokko natti fiti. Guyyuma 18 kanatti na hojii yoo taphatte geemis tokko qofaan taphadhaa. Tokkicha sanitti waan feetes fayyadamii naan jee. Geemniin kun babbadee jiraniin harkaa miree maaliin godha? Dirqamee guyyaa tokkicha sanitti guyyaa sanitti 18 sanitti okkee dalagadhu naan jee gurbaan oggusuma ol seenee na hojiin dubbatee adda fixannee adda deema. Yeroo laaluu kalandara laalee waan jiru geemii namaatu jira. Inshallah.